guutuu soomanuu nu dhorkee halkanii guyyaa osoo ulee nurra dhaabbatu ija tanallee gaafa sana dhaamte ila amman tanaa kamanda ku jira ijji baloo kanarra jira. Gube isa namni immoo fuudhee itti fide nama biraati. Namni sun nama afur nin beeka martaa'u adda addaan tokko tokkoon beeka. Way. Bona ka jokona oda bultu. Abo waraana Hussein fi jinni Hussein akka arak jiru miti akka yam Miciyyoon afaan isiitiin isiniin tutanis Hussein mabaraatii fi miyyuma fidi miyyoo wajjin haasofina. Hayyee obboleeyti. Waalaikum salaam akkami nagaa. Hayya mee sirriitti ol bahee ol mul'adhu namni kun eenyu? Hussein. Hussein nama kana ni beektaa ta'u? Hello. Nama kana ni beektaa? Nani beekaan garuu inni nan tumne rabbi na boroo. Nani beeka Hussein aniftuudha. Muutirra jirta Hussein? Muutirra jirta. Numara pooqa isaa baasuu fi miqaarraa gammatti duulina irratti deemu jiruun takka isiidhaa takkallee tabiraati takkallee uffanni irraa beeksifamni isii tana ni beektaa walumaa galatti. Suuraadhaan isin erga qaama jedhamee dhume. Galatoome hayyee ulfaadhu. Hayyee eenyu si tume? Inni nan tume haqabee haaqamatti na fidee Ahmad Dadari. Thank you Ahmad Dadari. Qabee haaqamatti nu fide nuti nama sadii. Hayyee. Achi haaqameen warra calan kootini beeka Hussein baatii takka guutuu soomanuu nu dhorkee halkanii guyyaa osoo ulee nurra dhaabbatu ija tanallee gaafa sana dhaamte ila amman tanaa kamanda ku jira ijji baloo kanarra jira. Ni hedduu takkaan tumame ni beeka Hussein gaafa sanii ichi harkaa bahee biiroo dhaqee jai Yamanitti. Hayyee. Akkatti ijoollee Hussein ergadhu deebisi shabakaa si darbina fakkaatti. Obsi Hussein haa deebi'u. Ijoollee takka tumu jiranii ganama kanallee takka iyyisiisu jiran jee biiroo dhaqeechi askariin na jala dhuftee mana haaqamee san geessee mana kana mannitti ijoollee qalu jiran jeeni miciyyoo takka huccuurraa yaasanii akka malee godhanni beeka Hussein. Hayyee ni gudeedanii. Hussein ni beekaa miciyyoo takka akka malee godhanii isallee haruma biraatiin namni itti himee miciyyoo san dhaqee fuudhi jaaniin naaf Hussein illee wal quban qabna. Innillee miciyyoo fuudhuu deema an suduuda kiyyaan biiroo dhaqee anilleen askarii mana. Amma wanni sirraa barbaadu Hussein nama si tumsiisee takka waraanni Hussein kasi tume san Hussein beeka waraana san. Hussein nan tumsiifne ni beeka. Hussein nan tumsiif. Hussein jara san beeka malee siisin tumsiifne tumaa si tuma san kirraayis maallaqa hin argatu jechuu walumaa galatti. Hin argatu. Galatoo. Wallahi Hussein achi Hussein bareedaa dhiisaa. Obsi haafis Hussein achi keessatti bakka waan san keessatti badaa jee yaamama moo hamaa jee yaamama inni bakka sanitti. Achi keessatti waan na godhe takkan qabu warra addunyaa boroo akara. Dubartii biraa ta'uu ni miidha jettee kan yaaddu ni qabdaa achitti Hussein. Kan inni miidhe arke. Kan inni tumallee arke. Ana amma kiyyaa boona kunoo inni kana. Ayyee inni katumee koo maallaqa akkuma si gaafata maallaqni si gaafatan ati cikkatu sumanii maal sirraa barbaadanii si tuman achitti. Maallaqa buusii jaanitti kan na tuman. Maallayni kun ka maali? Maallaqa barbaadanii si tuman. Maallaqa buusii jaanii baatii nu tuman. Maallayni kun ka maali? Maallaqa bishaanirraa isin finne jaan akkanumatti nu tuman maallaqa takka waan isaan nurra kafalan hin beeku. Ijji biiroo dhaqee Hussein karramee ijoollee tana ganaa yoo isaan waataan na gaafattanii jee biiroo sanii nu baasee mana isaa nu geesse mana isaa baatii lama tatteenyee sababa saniin inni gurbaan sanilleen hidhamee ammata 20 godhamnaan Hussein kun dhaqee farramaadha yoo inni bahuu baate isinilleen hanga inni dhaas taa'u as teessanii jee gaduu fedhii keenya malee biiroo nu geessee nu farramsiise. Wanni Hussein kanaaf Jaalimsa. Arrabni ragadi borsat ati maka ati maallaqa kiyya ilmoon akkana dhiisennan kiyya seerbuun kwaani akkasirratti lakki ilmoo dhagay ilmoo dhagay iftuu dhagay
bar ana sheekhaati jira alhamdulillah dubbin deesa walda gubba obsaan as keessa lal yaa obaguma lal yaa oromo alhamdulillah rabbil alamin yaa obbole dage Nimpita. Yamani nundi loltu intala dala kama kun bakana gode akana chafake jiti yetu malla fakati gabe sana tergi As jirti sabon tulla di warkar edi de nyamani faram si os sabon tu male wanna gote ta kan kabduna cina dabbatte Okay. wajille di wanta gote ammo garu wonni na arse mali fedi ti yammale Nimpita. isa sana kab udah bikin ugaisu nama dile sana kas nama defar aja te biro san ugaisu da wonni na arse sirras Okay namni nama san akka mallayna diya akka makhina dage us efto Nisa sani si wajjida abadde isi suracha ilmoti ya ta'am bati meka pudate jarti nisa motumma meka neite makhinan tiya kabamte makhina sana reala kuma torbaisini jecha gannake basu khana isnat khasare simbeda abatu qiyati qur'an tinkabatto tinkaballa sabbon to wajibatan isas jir alam ya ibsa jalibsa one is in ajaibula ya ummata son sadi obsa yusufan tergela obsa banatir ammalale Hussein khara kee qabu fi miti Hussein amma wanni sira barbaadu obsa banatir iftu wadille no Hussein barjalibsa obsa yusufini jirabi obsa yusufan tergi anas khatina tergi sintu ilmun kabnani obsa amalle milyon silimanne obsa khiya amalle milyon silimanne Hussein khiya milyon way oromo yabo michiyo kana bodan oromo ma bunda badu wallahi oromo mu mawni kayarat bar ilmoti yenani iyan sier gamalaga iyan sier gajeni anillen damnan dalaga nana kinan jette haga wayya michiyo ni si wajji ufte tasila akas gocha mara dalagale dugu yon tuntuma ni sin tumam teptuntun bakka firit afir rabusanin qabt inuma taisirati ko takati ko wayya daw to ma adira isisedi jollen tuni tan Jalibsa iftu na obsi me jalibsa yo isitu mu bates nama inni tume dala ijasitin arkiti ati tumte mon tumne jiga faddu kuno isiti bakkat diyam wambirati diyam tunja obsana iftu na obsi ade kijiba usre puntana michi yo inni tumen nabirere te uskijiba usna metten du ay ijati sagale warabo marte faddu gati kijibari uti yo inni tumen nabirere nabirere puntana abu se wala yo ambar me ambata sadiyan zainat oromo Hussein akka oromoon kutuun beetu timbar makiinaati ittuu nama quraana qabattee haqa kattu akka namana hidhaadhaa barakaa isaanii guyyaa lama bulee geebiya makiinaati achirra qabamtee makiinaati yesan kuma torba suudiya ragaan obsaa aman anas sheeqaa guddaa manguddicha guddaa jaarsigaa amma bidoo Hussein kiyya tas gabbaay miira keessaa bee Hussein ilaha illallah muhammadur rasulullah Yao ilmoti ya bin dalagata unsan denyu nanjet. Hussein mera nake wadu Hussein obsa nake Hussein Bar michi yon takas jirti sabbon tunas jirti la liftu sabbon tunam mana birata o jirti. Alhamdulillah tawajjibatan. La Hussein kiyya obsi me si batin jiru war an gwanne Hussein je sa milyon tu si matan jirtu Hussein kiyya obsi kana miira keessaa bee nake wadu Malitti barramta wanitti barramtan sani. Demne dalagan asta undan dagay asta undan denyo an kaisatu namni jal kabarat an dalagan dem dilmon kabanan jeftu tanya teri dalagasi dagay amata di dan kita tawas